irra caalaa namaati jechuun nama bifa gaarii qabeenya guddoo qabu akkasumas beekumsa gosa bal'oo humna guddoo qabu osoo hin taane nama sodaa rabbii onnee isaa keessaa qabudha. Sodaan rabbii dhaamsa rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala ilmaan namaa hundaaf dhaabe akkasuma dhaamsa anbiyoonni hundi ummata isaaniitiif dhaaman. Walaqad wassayna alladhiina uutul kitaaba min qablikum wa iyyaakum an ittaqullah. Warra ahla kitaaba warra as dura darbaniif sodaa rabbii dhaamee jira jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala akkuma nuufillee dhaame. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Nama rabbi sodaate rabbiin karaa inni ittiin rakkoo keessaa ba'u isaaf taasisaa jedha. Rakkoon fedhe cinqaan fedhe mokkortimmaan fedhe yoo isa mudate rabbiin bal'inatti isa baasa jedha inni ana sodaannaan san qofa wayarzuquhu min haythu la yahtasib karaa inni hin beeyneen rizqii halaala rizqii ajaa'ibaa itti gadi dhiisa jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Rabbiin sodaachuun akka isatti dhihaannee waan inni jaalatu dalaynu nu taasisa. Gaafa waan inni nurraa jaalatu dalayne ammoo rabbiin galata gaarii nuuf galcha. Sodaa rabbiiti jechuun ammas waan rabbiin itti si ajaje hojjattee waan rabbiin irraa dhoorgamutu tuyyuu sodaa rabbiiti. Gaafa waan inni itti si ajaje hojjatte ati dhugumaan isa sodaatte akkasuma gaafa waan inni irraa si dhoorge irraa dhoorgamte ati dhugumaan isa jaalatte jechuudha.